Qabsoo uummanni keenya yeroo ammaa gaggeessaa jiru irratti yaada gaggabaabaa tokkoon dabarfachuu barbaada. Qabsoon kun qabsoo boonsaa, qabsoo dhugumattuu injifannoo gurguddaa galmeesse. Qabsoo kanaan uummanni keenya wanni inni beekuu qabu mo'atee jira, injifatee jira. Injifannoo isaa kana injifannoo waaraa fi jijjiirama waaraa akka fiduu danda'utti deemuu qaba. Kanaafuu gaafiin guddoon tokko aangoon maali? Aangoon siyaasaa maali? Yookaan immoo karaa nagaatiin sochii humna malee dhaan mootummaa kuffisuun ni danda'amu hin danda'amu gaafiin jedhu hin jira. Gaafii kana sirriitti uummanni hubannoo gahaa argachuu qaba. Gaafii kana keessatti inni qaraa aangoon maali? Aangoon siyaasaa. Maddeen aangoo siyaasaa maal? Gaafiin jedhu deebi'uu qaba. Maddeen aangoo siyaasaa keessaa inni tokko afaan Faranjiitiin authority jedhama. Authority jechuun wanta akka namni namaa ajajamu godhu yookaan fedhiidhaan namootaaf ajajamu yookaan nama jalatti yookaan ammoo humna tokko jala buluu jechuudha. Fedhiidhaan jala bultu yookiin yoo filatte taate fedhiidhaan jala bulta yookaan ammoo namni kun bulchaa kiyya jettee yoo jala bultu taate fedhiidhaan nama saniif abboomamu yookaan ammoo nama jala buluu jechuudha. Authority jedhama. Maddeen aangoodhaa akka biraa human resources yookaan immoo qabeenya humna namaati. Nama tokko nami baay'ee yoo jala bulteeti qabeenya humna namaa yookaan ammoo gurmuu guddaa yoo jaarratee jiru teeti gurmuu saniin wal fakkaachuuf jecha jala buluun hin jira. Ajajamuufiin hin jira. Humna ka ta'u keessaa humni mootummaa yeroo hedduu civil service baay'ee qaba, loltuu baay'ee qaba. Human resource guddaa waan qabuuf jecha isa kan akka hogganaatti akka bulchaatti fudhatuun hin jira. Inni biraa iskiilii yookaan beekumsa yookaan ammoo muuxannoo yookaan dandeettii irratti hundaa'eeti nama dandeettii guddaa qabu, gurmuu dandeettii olaanaa qabu yookaan beekumsaan nama caalu tokko namni hin hordofaa jala bula. Inni kun waan akka namni nama jala bulu godhan keessa tokko namoota dandeettii qaban namoota beekumsaan nu caalan yeroo hedduu jala bullaa hin abboomamnaa fi hin ajajamnaa fi isaan jalatti hoogganamna jechuudha. Inni biraa intangible factors jedhaman. Intangible factors ka jedhaman kana keessaa tokko psychological factors yookaan ammoo xiinsammuu ilaalcha fi ideological factor jedhama. Psychological factor if ideological factor kun waan akkamiiti? Tokko